kabajamtootaa fi jaalatamtoota chaanaalii Moonamtuu chaanaalii kana namoonni subscribe goone subscribe share like gochuudhaan maamila chaanaalii kana akka taatan isinin jenna. Akkuma beekamu viidiyoo kun ka jalqabaa irratti hojjedhe kaayyoo chaanaaliin kun banameef isin ibsaa ture. Hawaasni keenya chaanaalii viidiyoo gama YouTube'n ban irratti barnoota tiitoraalii wal fayyaduu irratti baay'ee waan xiyyeeffate natti fakkaatu. Anis ka yaaduma kana bu'uura godhachuudhaan moobaayilii keenya fayyadamne akkamitti akka viidiyoo hojjannee viidiyoon kunis TikTok irratti nuuf jaalatame YouTube irrattis nuuf jaalatame fayyadamaa ta'uu dandeenyu, akkasuma immoo aadaa keenyas ittiin afaan keenyas ittiin guddisuu dandeenyu yaada jedhu. Egaa akkuma yaada jalqabasni kaasetti appilikeeshinii garagaraa fayyadamnee moobaayilii keenya irratti fe'uudhaan akkamitti viidiyoo hojjanna kan jedhudha. Egaa hardhas kutaa tokkoffaa isaa appilikeeshinii baay'ee jaalatamaa fi akka addunyaatti sabskraabii miiliyoona 100 ol qabu fayyadamnee akkamitti viidiyoo baay'ee jaalatamaa hojjechuu dandeenya kan jedhudha. Kallattima appilikeeshiniin kun maqaan isaa CapCut jedhama. Egaa appilikeeshiniin kun baay'ee kan jaalatameef tokko interfeesiin isaas baay'ee kan nama hawwatu, akkasuma immoo editing irratti baay'ee kan nama rakkisnee fi tuulota hedduu kan of keessaa qabu waan ta'eef appilikeeshinii kana dura namoonni baay'een YouTube irratti viidiyoo hojjetan moobaayilii isaaniitiin appilikeeshinii KineMaster jedhamu. Egaa kallattimaan appilikeeshinii kana argachuudhaaf moobaayilii keenya irra seenneet Play Store iddoo jedhu irratti CapCut yoo jenne nuuf fida install goonee kaaneet itti fayyadamuu dandeenya jechuudha. Amma appilikeeshinii kana moobaayilii keenya
sensarratti hojjetamuu danda'a kan jedhudha. Stock video kenna yeroo fayyadamnu application kanarratti stock video arganna. Stock video sanarratti taatilee adda addaa barreessine kaane animation isaas baay'ee bareechisuu dandeenya. Animation taatilee animation fi video animation jira. Yeroo baay'ee intro irratti ittiin fayyadamna. Ending fi outer irratti illee intro fi outer irratti illee fayyadamna jechuudha. Kanaaf animation baay'ee barbaachisaadha. Egaa kan biraammoo waan akka remove background video kenna. Background isa akkamitti bareechifna, akkamitti jijjiiruu dandeenya, styliin barreeffamoota akkamii adii akkamitti video kenna wal simsiisuu dandeenya kan jedhuu fi wantoonni biroo baay'een waan jiraniif kutaa lammaffaa isaatti fufna. Waan na wajjin turtaniif horaa bulaa deebana.